Raarriif nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam nagaartu. Har'a sagantaa guyyaa keenya guyyaa har'aan eegalla. Mata dureen har'a isinii qabbee dhufe. Waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarra karaa torbaan kallattii torbaan darbuu isaa kan jedhu irratti ilaala. Waldaan kiristaanaa biyya addunyaa kanarratti kallattii torba karaa torbaan akka darbitu waliin ilaalla. Asallee mul'ata boqonnaa 2 hanga 3 keessatti argama jechuudha. Mul'anni boqonnaan tokko seensa macaafa mul'ataati. Har'a seensa kana waa'ee mul'ata Yohaannis kana guutumatti seensirraa jalqabee gizee bira tokko isiniin ibsa. Har'a immoo waldaan kiristaanaa biyya lafaa kanarra karaa torbaan darbuu isaa waliin ilaalla. Sababni nan kana qabadhee dhufeef waldoonni hedduu yeroo ammaa kana waldaa pheenxee yookiin pirotestaantii ta'uu qofti gahaadha. Mootummaa Waaqayyoo keessa ni darbina jedhanii waa fedhe cubbuu fedhe of gataa waan jiraniif cubbuun mootummaa Waaqayyoo keessaa bara nun baasu jedhan keessa jirra waan ta'eef garuu akka macaafa qulqulluutti waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa kallattii torbaan akka darbitu wal wajjiin odeessina jechuudha. Kanaaf kun deebii waan ta'uuf waldoonni Itoophiyaa keessa waldoonni baay'een cubbuun biyya lafaa keessaa nun baasu. Isaan maal fudhatu seeti? Warqee fudhatu. Warqee oqqeewotti dibde warqummaa isaan gadhiisu. Nullee oqqeewoo nutti diban mootummaa Waaqayyoo keessaa laphee keenya qulqullaasan xureessee hin baasu. Waa fe'e hojjennee jiraanna bara jedhan waan ta'eef garuu akka macaafa qulqulluutti waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa kallattii torba darbuu ishii ilaalla. Waldaan tokkoffaa mul'ata boqonnaa 2 hanga 3 bara waldaa kiristaanaa keessa biyya lafaa keessa jiraattu wantoota torba keessa darbuu nuuf ibsa. Mul'anni boqonnaan 2 hanga 3 jechuudha. Waldoota torba waldaa kiristaanaa biyya lafaa keessa yeroo jiraatan keessa darbitu. Wantoota torban waldaan kiristaanaa biyya lafaa kana keessa darbitu. Tokkoffaa waldaa akka biyya lafaatti ilaallamtu. Waldaa akka warra Efesoon jechuudha. Waldaan kun akka waldaa biyya lafaatti waldaa jaalala Waaqayyoo tokko hin raawwatin jechuudha. Waldaa hojii tokko osoo hin hojjetin biyya lafaa irratti dhume jechuudha. Maatewos 7:21 irratti maal jedha? Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetuutu mootummaa Waaqayyoo gala malee yaa gooftaa namni jedhe duwwaa mootummaa Waaqayyoon galu jedha. Waldaan kun akka waldaa kanaatti jechuudha. Efesoon kana irratti ibsa. Mul'ata Maatewos boqonnaa 7 yaa gooftaa jettee barri isheetti waldaa akka warra waldaa Efesoon. Wangeela keessatti wantoonni baay'een wal fakkeeffamaniiti malee walduma Efesooniitiin jechuudha. Waldoonni har'as jiran bara Efesoonis jiran waldoonni akkasii bakkuma tokkotti hafuura tokko keessa jiru jechuudha. Mameelaas ni agalu biyya Gibxii hoo jedhu biyya Gibxii har'a fiizikaalii biyyoota adda addaan marfamte kana duun ta'in yakkaan ishiin hojjette warroota laphee isaanii biyya Gibxii wal fakkaatu jechuudha. Fakkeenya fudhata biyya Gibxii wanta isaa san immoo wantoota laphee isaanii wal fakkaatu. Biyya Gibxii yeroo san seeran deeggaramteetu saba Waaqayyoo cunqursite. Saba Waaqayyoo irratti sagalee Waaqayyoo irratti dhiibbaa uumte san har'a namoonni akkas godhan biyyoota addunyaa kana keessa haa jiraatanii achi jalatti ramadamu jechuudha. Ramaddii isaanii dha'icha biyya Gibxii irratti naffida hojii. Biyya Gibxii yeroo saniin qofaa miti. Namoota waldoota yeroo ammaatis laphee san fakkaatu, hojii san fakkaatu, hojii awwal fakkaatu, laphee isaanii laphee yeroo isaanii fakkaatu. Bakka tokkotti sassabeetoo tokko godha. Har'allee waldaa akka warra Efesoon jedhu walduma gizee sanii oduun ta'e waldoota har'a
waldoota biyya lafaa kana keessa gizee jiran hunduma keessa darbu bara waldaa keessa keessa hunduma darbu kana bakka tokkotti hafuura tokkoon argite jechuudha. Malaan namoonni tokko asirratti wanni dogoggoran bakka tokko cubbuu bakka tokko gomoraa hojjan yeroo san gomoraa hedduma ispeesifikii ta'e saniif kennu. Kana malee gomoraa fi soodomoo iddoo saniif kennu. Garuu har'allee soodom laphee wal fakkaatee akka jiru biyyuma keenya keessattuu jiraachuu danda'a. Warroonni qulqulluu ta'an addunyaa kanarraa warra hafuura wal fakkaataa qaban iji hafuuraa keessanii baname bakka tokkotti argite jechuudha. Kan argeen ture. An waldaa guutuu wangeelaa Awaash Walkaasaa waaqeffadha. Garuu hafuuran namoota na fakkaatan waldaa warra makaanii Boolee Adaamatti argee jira. Hafuura wal fakkaata jechuudha. Bakka tokko jiru akka hafuuratti warra laa waldaan kiristaana bakka adda addaa gosa adda addaatti wal qoonnee jiran. Garuu hafuura qulqulluudhaan addunyaa kanarraa gosa hafuuratiin oduu laalle warra hafuura gosa tokko keessa jira Waaqayyo gosa tokko bakka takkatti beeka jechuudha. Bakka tokko waaqeffannaa tokko keessa hafuura nummuu laalla. Kanaaf akka nu itti yaadnuu fi akka Waaqayyo biifni hafuuraa garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf waldaan bara kana keessallee utuu jaalala Waaqayyoo tokko hin raawwatin darbitu waldaa biyya lafaa kana keessa akka jiru kanarraa bara keenyallee akka jiraatu. Kanaaf waa waldaa echan jira itti of ilaaluun walduun maqma kiristaana ta'eef oduun ta'in kiristaana taatetu yoo jaalala Waaqayyoo wanna Waaqayyoo lammata dhalattee kallattii Yesuusitti hin guddatin mootummaa Waaqayyoo keessa gara aarsatti oddii keessa gara aarsatti guddachuu qabda. Kanaaf oduu kanan ta'in mootummaa Waaqayyoo waan hin galleef baay'ee of eeggannoo gochuu qabda. Mul'ata boqonnaa 2 tokko aga 7 isiniifin dubbisa. Gara ergaa warra waldaa Efesoonitti ergame. Efesoonitti ergaan kun kan harka isa mirgaa urjoota 7 qabate. Baattii ibsaa 7 gidduu deddeebi'u jedhii caafi. Ergichis hojii kee wanta ati itti dadhabdu obsaan danda'uu keessa namoota hamoota immoo calma jettee akka ati hin dhaalle warra ergamoota oduu hin ta'in ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii argite. Ani beeka jedha. Hojii gurguddaa hojjette. Dadhabde sagalee Waaqayyooti. Ati obsa akka dandeessu maqaa kootiif jettee akka baattuu maqaa kootiif ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettee baattuu kan sitti hin dadhabin beeka. Garuu jaalala isa dura qabdu turte san dhiisuu kee sirraa argila. Ijoon sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo dadhabuu duntiin jaalala Waaqayyoo lammata alachuun asirra la. Miilaan maal jedhsiiti? Garuu jaalala dura qabdu san dhiisuu kee sirra argee jira jedha. Ati obsaan danda'uu kee maqaa kootiif jettee akka baattu kan sitti hin dadhabne beeka. Garuu jaalala ati qabdu san dhiisi. Amma maal irra akka kufte yaada garaa kee geeddara hojii kee dura hojjette san hojjedhu. Kana yoo gochuu baatte garuu asitti dhufa baattuu ibsaa kee nan buta. Baattuu ibsaa jechuun ibsaan kan irraa ifu sagalichi jechuudha. Hafuura ibsaa sagaleewwan 7 innis kallattii 7 nu keessaa hafuura beekumsaaf sodaa Waaqayyoo, hafuura gorsaaf humnaa, hafuura ogummaaf hubannaa, hafuura fakkaattii sallaasi jalaa hin buta jedha. Jalaa kanan baattuu ibsaa keessa jalaa hin buta. Jaalala Waaqayyoo osoo hin raawwatin hojii Waaqayyoo dadhabbiin yookaan hin galle asirraa nu wanne jechuudha. Jaalala Waaqayyoo raawwanneef hojii Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo nu hin raawwatin hojii itti dadhabneef yaa waldaa kanaan of eeguu qabna. Inni lammaffaa immoo waldaa mo'icha Waaqayyoo argachuuf qophooftuu jirtu. Waldaan tun waldaa beestedha. Mo'icha Waaqayyoo argachuuf qophoofte. Mul'ata inni seechirratti argama. Mul'ata 2:8 gara ergaa waldaa Samaariyaatti ergaa waldaa kana jechuudha. Ergaan kun kan isa duraa fi isa booddee isa du'ee deebi'ee jiraatee dhufu jedhi caaf. Ergichis rakkina sirra gahe hiyyummaa kee hamaa irratti dubbachuu warra Yihuudootaa utuu hin ta'in Yihuudoota ofiin jedhan
warra yudoota jechuun warra waaqayyo beekan. Garuu warri waaqayyoon beekin kun waaqayyoon beekin akka waan waaqayyo beekutti yudoota ofiin jedhu jechuudha la. Ati garuu sooressa. Warra yudoon ofiin jedhan sun immoo walgahii warra seexanaati. La waldaa sirrii waldaa kanaan mormaa jiru jechuudha. Ani immoo gonfoo jireenya argattu siifin kenna. Waldaa warra Samaariyaa kun waldaa bara hojii ergamtoota. Warra hojii ergamtootatti wal fakkeeffamti la. Waldaa warra hojii ergamtoota hundi isaanii warra garaa tokko warra laphee tokko turan. Waldaan akkanaa bara keenya kana keessa dunuuf maal qaba? Warra garaa tokko warra yaada tokkooti jechuudha. Waldaan bara keenyaa kun mammakaa dhuunfaan inni lammaffaa waldaa akkanaa waaqayyo akka nuuf fidu meen kadhan. Waaqayyo nu haa gargaaru kallattii kana. Waldaa baay'ee namatti tolu. Inni sadaffaan waldaa firdii dubbii waaqayyoo eeggattu. La waldaan biyya lafaa kana keessa gizee darbitu. Waldaa firdii waaqayyoo eeggattu. Waldaa cubbuu gurguddaa hojjette. Waldaa sagalee yoo qabatteetu hojii jal'inaa hojjette jechuudha. Waldaanis mul'ata boqonnaa 2:17 ergaa waldaa warra Paaraagomoonitti ergame kun billaa qara qabeessa gara lamaan qarame san biraa dhufe jedhii caafla. Sagalee waaqayyoo biraa jechuudha. Sagalee waaqayyoo billaa gara lamaan qabe qarameedha. Ergichis an iddoo ati jirtu beeka. Ati lafa seexanaati. Waldaan akkanaa kun har'allee hin jirti. Lafa seexanaa. Eldoo daldala sagalee waaqayyoo waldaan qotte. Biyya keenya keessattuu waldoonni akkanaa guutan. Yaa waaqayyo nu gargaari kanarraa nu baase. Waldaa firdii dubbii waaqayyoo eeggattu. Waldaa sagalee waaqayyoo mul'ata gosa garii irratti raawwatamaa waldaan kun. Waldaan kun firdiidha. Maaliif daldala godhatte sagalee waaqayyoo? Sagalee waaqayyoo fayyadamteetu cubbuu hojjette. Woksaa sagalee waaqayyoo dawoo godhatteetu cubbuu keessa waldaa galteechu. Waldaan inni arfaffaan waldaa amanaan ishee biyya lafaa wajjin wal makan. Waldaa bara keenyaa kana akka wal fakkaata. Bara kana keessa waldaan biyya kana amanaan keenya kan wal makee kuuwwan waldaa keessa deddeebi'u cubbuu hedduu wantoota hedduu sodaata. Kuuwwan immoo sodaata. Waldaa bara keenyaa kana innis mul'ata boqonnaa 2:18-29 irratti argama. Waldaa ergaa waldaa Taayitira. Inni ergichis ani immoo tokkoon keessaniif akka hojii keessanitti kennuudhaaf jira. Waldaa akka bara keenyaatti wal fakkaatti waldaan kun. Waldaa gara ergaa Taayitira ergame kun waldaa bara keenya. Waldaa ergamaan isaanii wal makan. Waldaa bara keenyaa kanaan kan wal fakkaatan inni arfaffaa kanarraa waaqayyo nu haa baraaru. Tokkoon cimneetti deemuu danda'a. Kuuwwan oddii waaqayyoo keessa jiru. Kuuwwan immoo mana waaqayyoo keessatti iddoo aarsaa dhiyeessa. Kuuwwan immoo wal makaa jechuudha biyya lafaa keessa jiru. Garuu waldaa walitti qabame waldaa bara keenyaa waldaa akkanaa kan argita bara kana keessa. Waldaa amanaan muraasni moof jiran. Amanaan muraasni immoo moocha irraa fudhatamuuf of eeggannoo keessa jiranidha. Mul'ata boqonnaa ni shanaffaa jechuudha. Ni waldaa shanaffaa kun waldaa amanaan muraasni moof jiran. Amanaan muraasni immoo moocha irraa fuudhamuuf of eeggannoon kennameef. Laal of eeggannoon akka nuu kennamu moochillee laal yeruma tokkoon namni mootummaa waaqayyoo keessa akka galu. Gizuma tokko keessaa akka ba'u. Guyyuma waaqayyo na dhamana jeesan mootummaa waaqayyoo akkasitti ilaalla. Garuu adeemsa piroosesii keessa darbinee jechuudha gara walaa mootummaa waaqayyoo gallaalas. Of eeggannoo nuu kenname. Of eeggannoo san akeekkachiisi nuu kenname. Inni booda nurraa fuudhamu malee gizuma tokko mootummaa waaqayyoo adeemsa jechuudha. Oddii keessa karaa keessa darbuu qabna qabdi. Mul'ata boqonnaa 3:1-6 gara ergaa waldaa Sardeesitti. Ergaan kun hafuurota waaqayyoo hojjetan torban urjoota torba qabu biraa dhufe jedhii caafe. Inni jaffaan mul'ata boqonnaa 3:7 irratti argama. Mul'anni boqonnaa 3:7 maal jedha? Waldaa Filaadiyaatti. Hiikni wargichaa
waldaa hafuuran daa'ima ta'anii seeran diddiidha. La kunis bara waldaa keenyaan jira waldoon akkana hafuuran daadhiba adeemsa piroosesii gara aarsaa dhiyeessutti daa'imummaa ta'aniitu deddeebi'an lammata dhalatanii garuu hin guddanne waldoota eegumsa barbaadan waldaa gara fuulduraatti banaa mootummaa waaqayyoo argachuuf jiran jechuudha. Waldaan inni jaaffaan jechuudha. Bara keenya keessattis waldaan akkanaa akka jiru beekamaadha. Inni torbaffaan mul'ata boqonnaa 3:4-22 irratti mul'ata boqonnaa 3:4 ergaa waldaa gara Laa'oqeediyaatti ergaan kan isa karaa isa wanta hundumaan ameen jedhamu dhuga baatuu amanamaa isa dhugaaf ba'u isa wanti waaqayyo uume hundumtuu biraa kan ta'e ergichi caafe hiikni ergichaa waldaa mootummaa waaqayyoo osoo hin qabaatin akka mootummaa waaqayyoo qabaatanitti of ilaalan jechuudha. Waldaan inni torbaffaan mootummaa waaqayyoo hin qabani sagalee waaqayyoo hin qabani garuu sirritti qabna mootummaa waaqayyoo kan keenya jedhanii warroota of tuulan warroota dogoggortoota waldaa kana jechuudha. Waldaan kana waaqayyo nu haa baasu. Isaan kun carraa isaanii nama eebbifamaa eebba suqu jechuudha. Nama kallattiitti agarsiisu karaa hojjete akka sirriin taane adeemsa sirriin taane keessa jiru. Kanammoo sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kadhataan malee ilaacha dogongoraa qabu jechuudha waldaan kun. Kanaaf waldaan bara kana keessa biyya keenya keessas ta'e kallattii addaan addunyaa keenya kallattii torbaan akka qabu akka kanatti darbu jechuudha. Kanaaf namoonni waldoon cubbuun yookiin hojiin keenya mootummaa waaqayyoo keessaa nu baasu sirriitti akka nu baasu asirraa hubachuu waan dandeechaniif yaa dhaggeeffattoota keenya waan agadhumaa ibsaan dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin wajjin haa ta'u yeroo biraa tooppikii biraatiin walitti deebinaa nagaan tura.